Shita shungura Sipota sakisa Santaridura Yoya almanaya bakajirtan maratu nagenya Kenya kawaqa ko oromummaadha kon ramadde sanada qabu warasani barheef akam nu bultan nagaan nu bultani warasani dhiheef ammoo akam nu oltan nagaan nu oltani fayaan nu oltani sanin janna warri oromiyaa jirtan kan kaabatti kan kibbatti kan dhihatti kan lixaa maalga kam jennamo kabaha bahatti ka dhihatti ka kaabatti ka kibbatti ka jiddugalatti warri finfinnee addatti ga harka fuune ashama nooru aribu qaribu ana dhufu welcome to Shabbo Media sanjano dakeessanu baga gaana gaawle dachana waaqa rasnaato isaatiin arjummaa isaatiin rahmata isaatiin waliin dachaaso keenya galani sahabaayatu maqaan isaa ulfatu alhamdulillah rabbil alamin ega walar kuntunu hayyama isaatiin maleen taatu jechuudha guyyaanis jummata akkana mokkaramit jummadan saysan janna jumma mubarak صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد أكنيتون أكفان رمتشت إيواك أكماتي أبراهام بفتت أكا أبراهام بفتتي إرجما كينيالي محمد عليه الصلاة والسلام إبسي أكرمت لي أكا ماتي أبراهام بفتي ملكيسي تتي ماتي إرجما كينيا واهلين إساتي في هردفتوت إسالي أسيفي أكتلي بيتي نومل كيسيتو آمين غانمني بيتي غنم يرو خدان صلوات بوسه غلغلاس يرو خدان نغا واقا رتي كدته irratti waare guyyaa waaqaa sariyottige guyyaa namu hindubbanne nama isaa dubbatu ummate jechu shafa rasuula haqa godhate gaafa namu bikkatti dheessun qabne rasuula dubadde jechu alayhi salatu wassalam ega warra beete ganama hoggaa khudan galgalalle hoggaa khudan deeqa takka untaatu irratti waare shafa rasuula khayna alayhi salatu wassalam haqa godhatu rabbinu haa godhu jechu إبرقاتنا كيس بوفتشون نفيدي التخيل المالية قام تدري كينيا رجع في ديبي بلون أما جوار محمد بيتي جورنالا أديس ستاندرد يوجي ولرا وان بيتي حاجة تكوك أوفيسي دي سنة كافي اللي وان أبتي بلو تاتف برو رامس حاجة تكو إفتانيس جدو تيغاسا كنتو تخيني كيسة إسان داقيسيونا warni arra gudda irra haasofnu keessa state resiliency jeega bullon waa Itoophiyaa irraa dubbate ragaan inni dhiheeffatee khitaaba lama ragaa khitaaba saniitis qabannee sanii dhiyaannee jirra bulloon laata maal ji'een addis standardidha bal'inaatti deemu nu waliin tura akkanumatti illee gaa Maayik Hamarilleen imalaaf gara Finfinneedhatti qaceelaa jiranii daawwiidhaaf Keeniyaa fi Jabuuti eegasillee Itoophiyaatti dhufuun isaanii ni mala yogaa waa'ee irra guddaan isaan dhufaniif heddullee taatu guddoon ammoo raawwii waliigaltee Pretooriyaadhaa sanii galmaa gaachuudhaaf to'achuudhaaf amma gamaaggamuudhaaf akka dhufu gaa warri beektee itti dhiyaatu warri itti dhiheenyaan بيتي دبلوماسي أمريكا له هردفن جباسات جري سنين لها كتوكو سنيف مقارون خلق أفا متجا سجنتو تخيني خيستي هيري جبل لي جيفا بيا أستراليا خيستي ويارا جاك آمو بيتيري رسن إنديسي خواص أورمو بيتي ميلبر خالنا ساوزيستي دا كيبابها غلطوما يناني وراتشر تركم تريلي غاما غالا ميلبورو دا ولي دفتن إسان اللي غلطوما ينان توفتي إسان كي يشبو علي شبو ميديا ميا شبو را أكرمت اللي عن اللي غازت إيسا نيافي سا خنتين أمو هيمي إيسا شبو ميديا دا غامي غلطي حاولي ترو أمو المانا يافراتين نولي ترى irratti illee ka wala feera walii qoqqoodaa isaanii jala
Gaa ta duraa gaa odoo dubbii beetee bullotti hin dachaane dura. Dubbii bullotti hin dachaane jidduutti illee wanni isa yaadachisuu barbaadu ni jirti. Gaa jala bultii amata shanaffaadhaa shabboo miidiyaalee qopheessaa jirra. Juun amma waxabajjii 29 sa'a lamatti waaree booda amma sa'a booda iddoonis gaa 25 Mount Alexander Road Flemington Community Center post koodii 30 takkatti gaa wal harkaan teenyachaa haa taatudha. Gaa hawaasni keessaa Ameerika USA daatiif Canada warra Awurooppaa daatii fi New Zealand fi iddoon biraa hundinuu ijji isaanii Australia gubbaa jirti. Laata warra Australia da iddoo shabboo miidiyaan USA kanniteef Australia ni kannitiif mon kannituuf hojiidhaan harkinaa jechuudha. Laata warra Australia da haga shabboo miidiyaan biyya keessa jaalalaa fi kabaja horate warra Australia da too haga san takka ni kabajanii qooda isaa ta'u hagam takka beekaninga isaan gaa guyyaa addunyaa agarsiifatan jechuudha. Guyyaan 29 Juun 29 2024 guyyaa Australia shabboo miidiyaan beetee isaan biratti shabboo miidiyaan maalii addunyaatti ibsatanii tanallee gaa isa yaadachiisuu barbaanna. Beete qishootti na deebisme shabboo Ali Shabo Hujin kenu bunse umri nufderadu Hamutu sinarkini kamadi jiradu Robi mogan nafi ashita shungura Sipota sakisa isan terredura Hayega galatoma endani ga mega gare hirire togada chane hirira beete diotana addunyaa hundarratti gaggeeffamaa jiru jira. Hiriri kuni beete ajjecha jaalbattee urgeessaatiin hangafee doorsisaa fi miidhama uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa tana keessa jirurraa balaaleffachuudhaaf mormii ciccimtuu hawaasni keenya USA'tti Kanadaatti Awurooppaa fi ammoo Austraaliyaatti gaggeeffataa jiran. Hiriira Austraaliyaadhaa ammoo haasa nyaatee fakkaata jechuudha. Hiriirota Minnesota gaggeeffame I think iddoolee Ameerikaa USA keessa gaggeeffame madaallee akka shabboo miidiyaatti dhugaa rabbii ibsuudhaaf gaallee miti haa taatu ammoo hiriira bahameerraa hiriirri mormiidhaanis alaabaadhaanis miidhagee sagalee isaa ol qabee magaalaa Melbourne qubtakkatti dhaabee hiriira Australia Melbourne hawaasa keenya ka Australia tingalatuma jennaan warreen waan kana qindeessanillee gaa beetee hunda maqaa dhawullee dadhabu ammoo haa ta'u waldee hawaasa Oromoodhaa kibba baha amma South East dha galatoonfanna fi qaamni biraallee walirratti hirmaattan sabboontoonni hundinuu galata gurguddaa qabdan dhugaa rabbii ibsuudhaa fi hiriirri Australiyaadhaa haasa nyaatee jira ka 2024 gaafin guddoon laata bikka biraa maaltu haphiseen gaafii hojii manaa arrannu tura jirtu jechuudha. Warri highway cufuu ture warri mootora qabsoo Oromoodhaa ture kan Minnesotaadhaa arragaa hagan beetee isaanoo hagam takka turanii san gaa isaniif dhiifna. Akka gulaalli keenyatti ammoo hiriirri Melbourne hiriira bareedaa ture warra achirratti argamallee hagalatoomanii haluffaatan bifa kanaan gaa poolisiidhaan dabaalamanii hawaasni keenya falmii cimtuu State Department Victoria duratti gaggeessee warra Australiyaatiif ililliin haaraa fi warreen dubartiin teenya galatoomanii warra daa'ima hunda qabatanii achirratti argaman thank you very much jennaani. Gaa shabboon nu dhageessisaa mee sagaleelee isaaniitis gaa gurra sambuusaa hayaanu dubbii bullootti ichi deema akka mana haree waliin baana. Ya kanatti buuqaa saba keessanii jechuun isaan marganamummaa isinitti dhagahamee warri iddoo kanatti argamtan ijoollee keessan mana barumsaa irraa hambisanii ofii keessanii hojiirraa hambisanii dhimmi saba keenya dhimma keenya qaama keenya jettanii warri iddoo kanatti argamtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. An akka dubartii Oromoo tokkotti rakkoon dubartii irra gahu rakkoo keenya dubartiin tokko gaafa biyya keessaa bu'achu baay'ee nutti dhagahama. Dubartiin tokko gaafa biyya keessaa dirqamtee gudeedamtu baay'ee nutti dhagahama. Dubartoonni keenya har'a biyya keessatti torchi ta'aa jiru, hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, gudeedamaa jiru.
Qe'ee irraa buqqa'aa jiru. Armeen keenya boo'aa jirti. Manni isaanii irratti gubatee haala bulaa jiru. Waan nyaatan dhabanii beelaan waxalamaa jiru. Rakkoo baay'eetu isaanirra jira. Ibsamee lakkaa'amee waan dhumuu hin danda'amne. Keessumattuu jaartiin dubartiin garaatti baattu daa'ima ijoollee akkatti baattee dararaa hammana jedhamne saba keenya irra gahaa jira. Yeroo kanatti sa'aatii kanatti ajjeechaan guyyaarraa nurraa dhaabbachaa hin jiru. Hidhaan nurraa dhaabbachaa hin jiru. Eega jaalbattee ajjeesanii asitti mataa isaa nama meeqa jimlaadhaan rashananii ajjeesanii reenfallee fuutanii awwaallattan jedhanii reenfa bira taa'ee namni taa'ee eegaa jira. Har'a mana hidhaa keessaa gadi baasanii hidhamtoonni keenya akka mana yaalaa hin arganne akka qoricha hin arganne dararaa guddaarraan ga'u. Akkasumas immoo mana hidhaa keessaa baasanii nama seerri to'ate to'annoo seeraa jala jiru humna isaaniitiin baasanii ajjeesanii bakkeetti darbatanii bineensi nyaatee eenyummaa isaallee wallaalamee har'a ilmi namaa ilma Oromoo namni akka keenyaa kun du'ee dhaabittis kabaja hin arganne duuti isaallee kabaja dhabee salphina lama baannee deemaa jirra. Yaa Oromoo nutti haa dhaga'amu, haa dammamu, haa jabaannu, wal jalaa deemnu, walaa dhageenyu, gaafa wal waamne walii haa hubannu, saba keenyaaf sagalee haa taanu, seenaa hojjannee haa dabarru, itti gaafatama seenaa jalaa haa baanu. Kanaaf waan na dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a. Dargaggeessi gumaa jira, shamarran gudeedamaa jiranii, mana hidhaa keessa jiru, mana hidhaa keessa nagaya dhabee ajjeefamaa jira. Waluma waliin argaa jirru gara gurguddee asitti nu baase. Abiyyi Ahmad nama ajjeesuun, nama dhabalsiisuun, mana wajjin nama gubuun, ajjeechaan takkarra namamaan itti fufaa jirti. Ammoo isaaf yoomi isa baastee haati jiru kun isa baaftaate haati fufu nutis hanga dandeenyutti qabsoo teenya ittuma fufnee hanga isa irraa bakka kanarraa kaafnutti bikki itti rafnu hin jiru. Ajjeechaa fi hidhaan duuban nu deebiftu keessaa'u nuti dubartoonni warra isaan gataa jiran kana warra dhalee habaatee haguddisee ilmaan keenya kadhumaa jiru kuni bikkatti rafnu dhabneetuma gad baanee lallabu jirra malee waamaa goonee fitii miti. Ammoo hanga dandeenyutti nutis dhumaatii isaanii tana bira dhaabbanna bira jirra. Dhumaatiin isaanii dhiini kasaanii gumaan dhuma kafalamaa tana abdii qabna. Dhiigumaan kafalamaa akka nu ajjeeftanitti naaftanii tana dhaamsa isaanii dhaabna waan biraata jennu hin qabnu. Abiyyi Ahmad dhaamsi isaa dhaamnu bu'aa akka malee inni uummata keenya bitaa jiru kana akka maletti akka inni du'u kana shakkii takka illee hin qabnu jechuudha. Namni akka malee nama ajjeesu ani Oromoo dheechaa Oromoo gataa jiru ka Oromoo dheechaa dhiiga Oromoo dhugaa jiru inninis duuti isaa du'a mallasiin addaan isa irra hamtuu tuutaa bikka itti mahugaa hin qabu dura jalaahi rabbiinis nu wajji jira. Abshir diin nutis ni jirra, waboon nu booda jira. Gumaan keenya gumaa warra fixeen ni baha, dhiigni dhiigumaa kafalannaa jechuudha. Tunumaa shakkiin qabdu galatoomi nama keenya bituu fi atis seenuma baasna. Abshir jee hin jaan. Baga jiraatanii bakka ta'uufaafi sabaa ajitti argamuutti walitti qabatanii Oromoon silaas waan ganaa miti. Garuu namuu walumarra nama dhagahame walumatu bira dammaqee namoo asi ba'ee hamti kun asi wal geenye. Ammoo silaa waarraan tana akkaataan biyyi keenya itti jirtu akkaataan uummanni keenya itti jiru akkanaa miti. Uummanni keenya akka sagalee hin qabnetti saayilantiin uummata keenya fixu jiranii uummanni keenya kaan qoqqooddu jira. Harargee waan itti jirtu ni harkitanii karaarra baatee waan addaa keessa jirra. Beela takka uummata keenyatti hin bu'initu uummata keenyarra bu'ee jira. Karaa kaaniin ammoo rasaasaan fixu jiranii. Akkaataan uummanni keessa jiruu fi akkaataan nuti biyya kanaayis biyyaayis itti jirru waa akkaa miti. Bakka takka kaanee yoom falmanne rakkoo sana jala akkaataan itti baanu hin jiru. Garuu Abiyyi Ahmad waanuma abbootiin Itoophiyaa tana jaartirraa dhaalaan uummata keenya fixu jiru. Ammoo uummanni biyya san jaarees waan dabarree fi akkaataan isaan itti dabranis akkuma waan seenaarraa dhaga'u jiru kanaa jechuudha. Ammoo Abiyyi Ahmadis karaa isaa karuma sanirra dhufee
impaayirtiin Itoophiyaa jedhamtuun akkaataan itti jaaramteetu uummata Oromoo irra waan jaaramteef uummata Oromoo fittu malee dhiigaan malee fitti sun hin jiraatu. Dhiiga Oromoo barbaada. Uummata Oromoo kaan fannistee, kaan ajjeeftee, kaan mana hidhaatti hayyoota keenya guurtee jalbantee urgeessaa akka mootummaan ajjeese. Biyya san keessatti mirgi dhala namaa ka jiru mirkaneessee jira jechuudha. Akka isaan ajjeesan. Isaan ajjeesaniiti warra san himee mana hidhaa guuru jira jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Ifi ajjeesaniiti akka mirgi isaan baane akka inni isaan baane uummata mawaasan dubbate nama reefa isaa waraabeetti kan nyaanne godhee mana hidhaa guuru jira. Abbootii obboleeyyan isaa mana hidhaa guuru jiran. Gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanis obboleessaa Hacaaluu Hundeessaa mana hidhaa bulchee jechuudha mootummaan. Arraan tanaas jalbantee urgeessaa ajjeeseeti obboleeyyan isaa mana hidhaa keessa jechuudha. Maal jechuun sun hafees ni jeefnaa, haalis nu ajjeesee kanaaf ni jeefnaa jechuudha. Ajjeesuu iyyuu inni nu maal jee gaafa duraan gorra ajjeesuu moohamuudhaa jiru. Ni moohamee uummata Oromoo ajjeesu seenee jechuudha. Moohamuu isaatiin uummata Oromoo hidhu jira, moohamuu isaatiin uummata Oromoo ajjeesu jira. Kun ammoo jecha inni mataa isaatiin jee mataa isaatiin mirkaneessee jechuudha. Moohamuu isaatiin ammoo akkatti isaafis hin baddu uummanni Oromootis har'a facallisa kun sogaa karayyoo olgee isa ka'ee falmataa jechuudha galatooma. Yoo Rabbiin fedhe boruus iftaanis haga tokko irraa isan dhageessifnaa balguutuu isaa immoo wiikeendii kana Rabbiin fedhe isanii dabarsina. Hawaasa keenya hawaasa Meelboorn galatooma yennaani boojarana warra Awustiraaliyaatti ijaamtu isanirraa qabu jaani ililliidhaan naa galatoonfadhaa isaniin jaa. Namni biraatoo dhiiroo katti aanu biyya tamiin ilaalla jechuudha. Hariirri itti aanu gaa kana ol akka ta'ee reekoordii har'a Awustiraaliyaan qabdu kana hawaasni biraatis akka cabsitan abdii guddaa isanirraa qabna. Warri dheeyxanii dalagaa teessan dhiiftanii gaa aarsaa gootanii yeroo teessan achi dheeyxanii uummata keessaniif sagalee taatan hedduu isan galatoonfachuu barbaanna. Thank you. Qabxii ta'antutti yeroo dabarru Mike Hammer gaa imalaan gara beetee gara Finfinneetti imaluudhaaf beetee qophii isaa xumuratee imala isaa jalqabee jira. Waa'ee gaafa Afrikaallee haga tokko Keeniyaa hojjaasee Jabuutiillee dhimma Soomaaliyaatii fi waa'ee gaafa Afrikaa haga tokko eega mareeteen booda bal'inaan ammoo Itoophiyaa wajjin waliigaltee Pretooriyaadhaa irratti mari'achuudhaaf akka deeman gaa oduun achirraa dhufte ni mirkaneessiti. Yeroo ammaa tana keessatti waliigaltee Pretooriyaadhaa kan mootummaa federaalaa Itoophiyaadhaatii fi mootummaa naannoo Tigraay waliigaltee nageenya dhukaasa dhaabuudhaa qawwee hiikkachuudhaatii fi akkasumatti illee gara Tigraayin ammas naannawa kibbaa Tigraay raayyaa fi akkasumatti illee lixa Tigraay kan ammoo Walqaayitti xaganee yennuu kana Humaraa kanallee gaa akka deebisaniif waan Ameerikaan imala isaa yeroo hedduutti wanni Ameerikaan gaafachaa turte kanuma fi Eertiraallee akka Itoophiyaa keessaa baatu gaafii USA, African Union fi European Union fi gaafii UN dhaati jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti Abiyyiin beeytee at least qaawa birallee firraa duuchuu dadhabu rakkoo Oromiyaa keessa jirtullee gaa Wallagga dhaqee haasa'u san godhuun gaa beeytee jala bultii Maakaamariif beeytee at least Oromoo akkam gootee guyyaan kun nagaan gaafadheedha. Istaadeema guutanii Oromoon na dhageeffattee nagaan barbaada jeetii fadhiitii ibseetiif hin jira waan gaammoo propagaandaaf itti fayyadamuu ta'u. Ammoo waan qabatamaan lafarratti hojjetamte ammoo ta Oromiyaa keessaa fi naannoo Amaaraa doon taane ta naannoo Tigraay ammoo Abiyyiitti lajjee jira. TDF lafa jala TPLF wajjin gaa walii galuudhaan raayyaa lafa jala harka isaaniitti deebisee fi jira. Naannoo Walqaayitillee kan duraan gaa mootummaan naannoo Amaaraa akka beeytee Koloneel Dammaqa Zoogduuti maal akkasina fakkaata.
Koloneel Zawuduu Dammaqaa Zawuduu anyway koloneticha Hotte Dudaadhaa kaachi bulchaa ture sanitti gaa bulchiinsi walqaayitii dhaabbate sanillee Juun 30 akka raawwatu qaamni beektee ammaaf walqaayitii bulchaa jirullee fudhachuu isaa gaa gabaasaan achirraa dhufte ni mirkaneessiti waliigalatti gaa akka beektee karoora isaanitti Juun 30tti Tigraay guututti akka mootummaa naannawaa Tigraay lola dura turte sanitti daangaa isii hundaa'uu ni deebifattiin gaa waan eegamaa jiru jechuudha. Laata dubbii walqaayitoo mootummaan federaalaatii fi faannoon haga tokkollee walitti bu'aa turanii haa taatu immoo mootummaan federaalaa faannoo haga tokkollee keessaa beektee guuysitee lafoota hedduu qabattee jirti. Hungaa ubete dubbii walqaayitillee furmaata fiduuf teessi. Gaa Eertiraan teessee AD'n waan waliinuu arkinu. Duuba gaa milkiin naannoo walqaayititti argamte tun beektee naannoo Amaaratoo dubbiin akkasiin laaffattiin sangaa akka laaffannees ifa ammoo ittichi deemaa jirra sanis ni hubanna. Tunis gaa dubbii walqaayitiidhaati. Ni gaana fakkaata haa tabulloo tana dhaga'uu barbaadan mukka mee takka galaana warri dubbii bulloodhaa dhaga'uu barbaadna jettanii tireena kanaan isan galchootu dubbii bullootti hin seenu. Ati mee xiqqishoo mee namirqaansi shabbo tabulloo sirba bulloo sirrannaa deebisi sabboo dagaa kallattiidhaan seenaa jechuudha. Warri bulloo dhaga'uu barbaadan takka raahanna interview kana yoo beektee interested taatan share illee godha warri beektee moo dubbii bulloodhaa maal nuu qabda gaammee tan takka raahanna hagasuu ammoo gaammees qaama uwwifataa jechuudha dubbiin jaa bulloo. Hayyee takka arkeen ammoo akka feeta arkeetiin galatoma. Mega odoo dubbii bullootti seenne ammoo fakkii wayii sadii kannaa jechuudha. Fakkii maaliif beekadhu waa arkuu qabna. Amma tireenni kuni tireena beektee sakandii 57 itti orraatee jechuudha. Amma leettee amma zagayyee akka afaan kotte duudatti. Tireena kanneen arkeetamoo kam daqiiqaa takkaa gad waan yeroodhaan achitti hin argaminii fi beektee tireena kana oofu imaltoota kana hundaa'uu dhiifama gaafatee jechuudha maakina. Egaa daqiiqaa sakandii 57 turuu hiyyaaf dhiifama guddaa isan gaafadha.
ni bataga qabe ummata dhiifama gaafate jechuudha kana qofaa miti sakandii 57 olitti orraatu isaatii fi guutubattuu warra tireena kana yaabbatan tikeeta isaaniitiif maallaqa deebisaniif jechuudha gaa iftoominaa fi accountability jechuudha akkana jechuudha state ogayan resiliency state jechuun tanaa jechuudha wali garla makam ega mootummaa cimtuu jechuun ta daqiiqaa takkaa gad yeroo itti dabarteef ummata fi mataa qabattee dhiifama gaafattee bilaashitti nuti naasanii balleessee araara kiyya dhiifama gaafachuu qofa gahaa miti irraa daqiiqaa 50 sakandii 57 irraa turuu isaatiif gaa mootummaan Jaappaan diraayivarri mootummaa bikka bu'ee Haji dhiifama gaafatee maallaqa illee deebisee jechuudha resilient state jechuudha akkana walii galaa yommuu kam amma mee Jawaar Mohammad naafiti Jawaar Mohammad gaa beetee haasawaa art TV irratti gaa darajee hailee wajjin godhe gubbatti haasawaa afaan qottee duudaatiin oduu haasawuuti haasawa san keessatti jechat resilience juukana fayyadamee jechuudha Itoophiyaan state resiliency qabduudha rakkoo fadhallee ta siyaasaa diinagdeef lolli fadhallee itti gaggeeffamullee matummaanu turuun hiitu resiliency isii gasiisaan waan gaabeetti bulloon dubbate gaatas gabbaa wagaa bulloon jaalanna ammoo dhugaadhaa irra jaalanna jechuudha wani bulloo jaalannuuf kaayyoo isaatiif taganamaa taarraa tanan beeku jechuudha ibarga waan hin beeknes hin beeku magaarii mooraa qabsoo Oromoo tana keessatti beektee vaayirasa wayii deemaa jira vaayirasa wayii deemaa jira jechuudha warra beektee kaleessa qottee duudaa balaaleffatuutu amma immoo beektee qottee duudaa baalli suuquu barbaada jechuudha tun guyyaa biraatti itti dachaana walii galama kam ammoo haasoo isaa sangaa resilience Itoophiyaan state resiliency qabdiin inni dubbate saniif gaa joornaalii Addis Standardiin gaafii yoo xiqqaate qabxii 7 ol tan taatu gaachirratti ibsee jira qabxii 7 lafa kaa'isan keessaa tan beetee DDR irraa waan qawwee hiikachuudhaatiif kana irraa waan dubbatee jira gaafii jajjabduu gaafattanii jechuudha waan beetee state led beetee ideology Mallas Zeenaawidhaa hawaii diinagdeerratti qabanirraa arrammoo gara biratti Abiy shifti godhee kunoo faayidaa ni qabamuun qabu achi keessattis waan haasa'e qaba amma gaa torbanuu finne sagantaan yeroo ittiin qabnu jechuudha arra wooma takkittiidha inni irraa haasa'e san bal'inaan irraa haasa'un waan gaa art ni yaadatamu akkam Darja Haileedha Nairobi dhaqee Jawaar Mohammad gaafii godhuu isaa fi ni yaadatamu akkam af gaafii amma interview akka odeeffateen nuquba qabdamu akkam mee takka takka rahanna egaa haasawaa san keessatti Itoophiyaan resiliency jechuun cimina jechuudha resilience ogwajaan waan beeytee yoo lafa darbitees kaatu takkaamoo lafattuu kuffisuu hin dandeenye jechuudha gitintirteetu bikka deebitu jechuudha waan immoo hamne jechuudha Doga Jawaar Mohammad Mali fi Ethiopia akka waan immoo hamne akka waan resiliency qabdu Mali fi interview san gubbatti jecha resiliency jusanii fi Ethiopia Mali fi walbira keesseen gaafii gaabetee sadaalaan gaafatte amma Addis Standard Jawaar Mohammad gaafatanii jechuudha walii galaayu gaa deebisaan inni kanneen wani nije awani irratti hundaawee Itoophiyaan cimina qabdi gitintirtuu sun kuftu bikka deebiti jeefi kitaaba lamarratti hundaawee jeedha kitaabni tokko beeytee khabara khuma tokkoo fi 968 barreeffame kitaaba sanillee shambuun isan garsiisa khaduraatiin isanii seena kitaaba The Loom of the Time The Loom of the Time kitaaba juu bara kuma lamaa fi 23 kan barreeffame Robert D. Kaplan kan barreeffame kana ragaa godhate jechuudha The Loom of a Time kitaaba kanaatu resiliency state irraa haasawaadha
soga haso Johar Mohammedif Ethiopian nigitin tirtimale hin kuftu jabdu ragan inni dhifata khitaba lam khitab ni tokko khani amma isan gaysa jiru khana khitaba khana dallum wa fatami nami khatabe Robert decoupling jani ta kaja khitab ni lamma fada Johar Mohammed akara gatti dhifate khitaba beete asgubat agartan kana chuya Samuel P. Huntington Political Order in Changing Society khitab jura tundae ga ragalama kana beete maqaadawte khitabni Political Order in a Changing Society sirni bultuma hawasa jijirama jiru keessatti sirni bultuma takamo sirna bultuma hawasa jijiramu jiru keessatti khitaba jo khabarakum takof ibba sagali fi jata misaddid nama maqaan isaa Samuel P. Huntington jaanin barreeffame akkara gadheeffate eenyu Johar Mohammed Bullon akkarmatti illee gaa khitaabni khana moga khani sanime the loom of a time yondo guru baade 2023 Robert decoupling yakadiyate ga tajabbi shabbu media to mali de bisan tinyan ega bullo dafi xalaya barreesa jirra jechuun email isalle kaayate jira namni ga guututti interview kana lalu barbaadan addis standard issue number 2 yoleitan ballinani I think yondo guru baade May 8 addis standard gazeta juratti amma journal jugubatti guututti interview isaadha arkuri jande so ga khitaban lama kana mega do debisa Johar Mohammed falkaline qabiyen kitaban lama kuni maliyada khitab ni beete Robert decoupling khitab ni Robert decoupling the loom of the time kitab ni juhuni wae oromo rahaswe wa Ethiopia rahase konteksi beete wa kenya rahase tiragada fdifati yatani gafattu kesen olu echuki ega boite bullon amma Johar Mohammed khitab khana raga godate khitab ni khum basically India rahasa echuki wa Ethiopia tu makan lo khadurahum the loom of the time in khitab beete sina fi ada bultuma hindi rahasa echuki خطابة خنا روبرت decoupling إدو أفريقيا قودي لفخاية تخي إدو أنتو كمال جا the deep root of India the deep root أمغا كاتيجوري أفريقيا بخطاب نون ورد بيسو بربادنا مالي يو جوجل سيتاني أركيتان أما أمازون رابطاني اللي خطابة خنا دبيسو جنديسان ولي قال لا يوم خطاب خنا بلنا دبيسو جنديسان the loom of the time خجو خنا category أفريقي خاني the loom of the time Robert decoupling ga خطاب نخوني واي هندي رها سو attack واي هندي داتي إدو أفريقي جوز أفريقي بوكنا أفريقي لفخاي راسو تقفى the deep root of India the deep root of India chunga سينا غفغينيان هيدا غفغينيا hidda gafageenya hindi dhaajete irraballina naso sabkeesatti dubaga wanni ni rahaso keessa qarooma ummata hindiidha if booda deebi'ee ballinaan irratti haasoo jechuudha wanni ni rahaso keessa civilization isaanii qaroomni isaanii ga bikkarraaqee irraa dubbate the early history of India from the Indus Valley civilization to the rise of Buddhist Hinduism sanisi raso akamatille coupling wonni mas khanati anse raso juro Indian and ancient civilization has a profound
and lasting impact on the country's culture and identity. Amaga hindi rasoja. Wani Robert D. Kaplan rasojuru ga sena hidda gadera hindi keessatti ummanni hindi da Indus Valley civilization isani kaganama san keessatti fi eegas illee ga qarooma beete amantaa akka Buddhismii da amantaa akka Hinduismii waan kana wanni sadeentu walit dhufteeti ummata hindiidha eenyummaa isaanii kaarraa kan utubdeefidha kajiba mitun eenyummaa waloodha isaaniif utubdee qabxiin duraa takka qabxiin lammaffaadha the Mongols legacy. Mongols legacy jechuun uummanni Mongolia irraa baqatee biyya Islaamaa cabsan Afghanistan fi ilaa biyyoota Islaamaa hedduu karaa Afrikaa kanallee dhufanii lolan uummanni Tatar jennuun takkaayis uummanni beete Kings Khanin beete hogganamaa ture sani eega biyya Islaamaa muslimaa tana cabsan booda ifiifuu musliimooniiti Islaamummaa fudhatanii namni Islaamummaa biyya Hindiidhaa geesse Mongols jedhaniin ummanni Mongols jennuun kun egaa warra beetee khaleessa muslima cabsee eegas Islaamummaa tana jaalatee gaabbee muslimee Islaamummaa tana gaa civilization Islaamummaadha biyya karrama Pakistan India fi Indian subcontinent namni ga amantaa Islaamaa fide isaanii jechuudha. Amata 900 fillee ummanni Mongols kun Hindiidha bulchanii jechuudha. Walii galaayu duba gaa seenaa isaanirraa dubbataa jechuudha. Seenaa Mongols irraa dubbata. Lama jaa sadaffaa wanni inni rahaasoo beetee kitaabni kuni sadaffaan Raj and its aftermath wanni inni rahaasoo waa'ee beetee colonization British umman hindiidha boqonnaa sadaffaa keessatti boqonnaan dura qarooma isaanii waa'ee akkatti beetee qarooma keessatti jabaatanii amantaa mataa ifiitii ka Buddhistiidhaati isaaniitu jalqabe Hinduismii isaanii jalqabe sanqooda duraati boqonnaa lammaffaa seenaan isaanii ammoo legacy amma beetee ayaa ummanni Mongols isaanii hambisee jechuudha warra hindiidhaatiif sadaffaa Darraj and aftermath keessatti wanni inni rahaasee maali seenaa ummata hindiidhaa akkatti isaan beetee British colony jalatti kufanii bara gabrummaa isaanirraa dubbata qoonni afraffaadha ammoo India today arroo hindi maal keessa jirtidha as keessattis gaabballiidhaan wanni inni rahaasa'u chaalenjii irra hindiin keessa jirtu ta siyaasaadha ta beetee hawaasummaadha ta diinagdeedhaatii fi heegarellee gaa hireen isaanii maal fakkaatti opportunity challenges and opportunity waan afran kana gaa David Robert D. Kaplan irraa haasa'eetu amma gaafin keenya Juhab Muhammad akka ragatti kitaaba kana godheeffate kitaaba kana keessa jalqabarraa ilaa xumuratti hindiidha laata ma bikkatamitti beetee Itoophiyaan hin kuftuu tana isaa keessaa baafatee hoggayanne wanni gaa Robert D. Kaplan jechuun jiru biiti takka hoggaa eeshantii taate biiti takka hoggaa beetee biyya bubbulte taate bubbuluu san keessatti eenyummaa waloodhaa uummatteeti eenyummaa waloodhaatun isaan kana jabeessee rakkoo fadhanillee hatti dhufe taate rakkoo san duba aadaa fi seenaa safuu hooda isaanitti hundaa'anii rakkoo isaanii hikkatanii ni deemanii lolli dhufuus hokkorri dhufuus resiliensii ni qabdiidha Hindiyaan of course ni qabdi amma gaafin guddoon jirtu Johar Muhammad gaa bikkatana Itoophiyaanis eeshantiidhaa jechuusaati taaka lammaffaa eenyummaa walootoo Itoophiyaan ni qabdiidha gaafin guddoon bikkatana jechuudha gaafa LTVtti Johar Muhammad gaafa qabsoo beetee qeeruudhaa hogganaa ture wanni inni gammaxansee dubbataa ture keessa Itoophiyaan beetee የጋራ ታሪክና የጋራ ማንነት የለንም ይላል ካሁን በኋላ ግን የጋራ ታሪክና የጋራ ማንነትን መመስረት እንችላለን ይላል አከለቹማል
beete eenyummaa waloodhaa seenaa fi eenyu aadaa afaan eenyummaa waloodhaa beetee akka Itoophiyaatti hin qabnudha. Ragaan inni dhiyeessaa ture keessa tokkoffaa seenaan ummata hagasuma amma Aksum irra guddaa ummata Tigraay ittiin boonaadha. Seenaa beetee Laallibalaadha. ummata beetee agawitu ittiin boonaadha. Seenaa beetee Asee Faasiladas Gondar ummata Amaaraatti boonaadha. Ummanni Oromootis seenaa beetee gadaadhaatiin boonaadha. Ummanni Somaaliillee akkasuma qabaadha. Ummanni Benishaangullee ni qaban, warri beetee Walaayitallee xoonaadhaan boonanidha. Namuu gandagandatti goota mataa keenyaatii fi seenaa mataa keenyaa, afaan mataa keenyaa, aadaa mataa keenyaa qabna malee eenyummaa waloodhaa nuti beetee wajji bubbullee hin uummanne waan Johaar Mammaqaleessa beetee miidiyaa irratti bahee ragaa wajjin dhiyeessaa ture jechuudha. Ragaa haasofni beetee Itoophiyaa reziiliyensii juusanii fi ragaan kitaaba kanaa hoggaa dhiyeeffate rakkinni guddoon ni jiru maali? Hindiin dhugaadhaa qarooma mataa isaanii Baangilaadesh, Indiyaa, Paakistaanii wanni kun hundinuu walitti seenaa waloodhaa waliin qabaachaa turani. Yes. Afaan waliin dhiyaatu fi afaan waloodhaa beetee waliin shee godhanii qabani. Yes. Soga wajjin beetee siyaasaa seenaa eenyummaa waloodhaatii fi seenaa waloodhaa uummatanii jirani adda babahanillee waa hedduu ta nyaataa ta dhugaatii waa hedduu ta shee godhanii qaban jechuudha. Uummanni Itoophiyaa laata walli fakkaataa akka Hindiitti. No. Soga resiliensin yoo ancient ta'uudhaan taate umriin Itoophiyaadhaatu miilikii asii hoggaa 150 Hindiin seenaa amata 3 amata 4 amata 5 himatti akkamitti biyya beetee amata 5 amata 3 biyya amata 150 akaakoon keenya akaaku kenyarratti hundoote tana beetee ancient state jechuun ni dandeenya takka. Lammaffaa resilient jechuun ni dandeenyaani biyya beetee meelikuu du'ee intalti isaa mootummaa dhaalmachuu dadhabdee wal qalaata wal fannisaatuma deemaa as gahanii jechuudha. Kan hoggu takkallee haga guyyaa irraa kana keessatti karaa nagaatiin aangoo walii dabarsanii biyyan beeyne biyya beetee beelaa fi lolaan hokkoraan guyyaa uumamtee irraa ilaa irratti takkaan nageen akkatiin takkaan biyya cimtuu biyya beetee haddaar jechuun dandeenya. Gaar bikkatana Johaar Mahammad akka beetee addaan nu baasuu barbaannaa jechuudha. Yoga Itoophiyaan ancient kajannu taane Itoophiyaan beetee 1931 dura maqaan kun hin jiru jechuudha. Mataanis hin jirtu maqaanis hin jirtu. Miilikiin dura namuu maqaa adda addaa qabna, mataa adda addaa qabna. Soga seenaa amata 3 fikshina uummanni Habashaadhaa nutti himaa jiran san fudhatanii yoo Johaar. Hoggaa beetee waan irraa nuubachiisu akka nu hubatu barbaannudha. Imeelii sanillee kaa'ee tan wa imeelii godhadhu jennaan jechuudha bulloo keejaan. Walii galama akkam. Egaa warri bulloo jaalattanillee akkanatti mufanne jechuudha. Wobee muuziqaa san xiqqishoo irra kaa'eef yoo akkamatti itti fufe beetee mataan irraa dhukkubaa tanaafuu xiqqishoo muuziqaa kanaan sossobeetiin ammallee dhugaa jirtu itti deebisaa jechuudha. Iya galatooma. Soga kitaabni kun ragaa sii ta'uu hin danda'u waa lamaaf. Tokko Itoophiyaan waan beetee namtolchee biyya beetee fayyabareed artifishaal hoggaa 150 jechuudha. Biyya hoggaa 150 biyya amata 4,500 lakkaawwattu wajjin wal madaaleessuu hin dandeessu takka. Lammaffaa kitaabni kun Itoophiyaa maqaan dha'uun jechuudha.
sadafa resiliency yoga bubbulu sanirra taate bubbulu san keessa Itoophiyaan jirtuu fi waan khaleessa tolfamtee jiri afrafa yoga beetee resiliency ammas eenyummaa waloodhaatii fi seenaa waloodhaa akka meeshaa beetee ittiin institution ittiin jabeeffattu amma jabinasi eenyummaa walootii fi seenaa waloodhaa qabaachuun rakkoo achi keessaa meeshaa rakkoo ofiitti katan uummatan akka hin jenne hawwaluun fakkaannu jechuudha. Itoophiyaan biyya 88ti afaan siituu 88 olii eenyummaa 88 olii jira arraa walitti hin beeyne jechuudha. Wajibne ummanni Tigraay way Amaara jechuudha barga nuti guututti Amaara qabna bara. Hindi da wal fakkaachuudhaaf qaroomni Amaaraa kun beetee nu hundaa'u haawwatee haammatee fudhatee nu hundinuu afaan Amaaraa fudhannee nu hundinuu ortodoksii taane nu hundinuu gaabeetee isaan yoo fakkaanne of course eenyummaa waloodhaa uummanni eenyummaa walootuni resiliency keenya waa contribute gootii jechuu dandeenya jechuudha. Interview keenya LTV gubbarratti amma asirra fidee haasoon goolin beetee objektiiviin haasoo keenya beetee khotte duudaan already dubbitana miciiraate kamalatti wanti daldalachaa jirtuuf ummata keenyaaf beetee hubannaa kennuudhaaf malee sirriitti ololuu barbaanneeti miti. Mega khotte duudaan akkamitti haasoo interview keessanii akkami hubatanii gabaasanii shaboo irra nu haa'u jechuudha. Deebisaa kan nu jiraaf khotte duudaadhaaf atiifis ammoo gaafii si gaafachaa jira. Kitaabni kuni resiliency Itoophiyaadhaa ati kajatte saniif ragaa ta'uu hin danda'udha. Mee khotte duudaan maal jettee dhageeffannu? እነሆም ጀዋር መሐመድ ተከስቷል። አወዛጋቢው አነጋጋሪው ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ዛሬ ደግሞ ከአዲስ ስታንዳርድ ጋር ያደረገውን ቃለ መጠይቅ ተከትሎ ሐሳቦቹ እየተሰራጩ ናቸው፣ መነጋገሪያም ሆነዋል። ጀዋር መሐመድ በቃለ መጠይቁ ላይ ከሰጣቸው አስተያየቶች መካከል በብልጽግና ፓርቲ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስትን የአጠቃላይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንደዚሁም ጦርነትን ለኢኮኖሚ ጥቅም የሚጠቀሙ ኃይሎችን በሚመለከት እንደዚሁም የብሔር ፖለቲካን የመሳሰሉ ጉዳዮችን በሰፊው ተንትኗል። አዲስ ስታንዳርድ $10 ገደማ ሸጠዋለው ባለው በዚህ የጀዋር መሐመድ ኢንተርቪው በተካተተበት ረዘም ያለ በየ3 ወሩ በሚያወጣው መጽሔቱ ላይ ጀዋር መሐመድ በተለይ ስለ ብሔርተኝነት ፖለቲካ የሰጠው አስተያየት የበርካቶችን ትኩረት የሳበ ሆኗል። ኦሮሞ ፈርስት ወይም ኦሮሚያ ፈርስት በሚል ፖለቲካው ይታወቅ የነበረው ጀዋር መሐመድ አሁን ላይ የብሔር ፖለቲካ አልፋና ኦሜጋ አይደለም ሲል ተደምጧል። ይኸውም የኢትዮጵያ ፖለቲካ የብሔር ፖለቲካን አልፋና ኦሜጋ አድርጎ መውሰድ የለበትም። የብሔር ፖለቲካ መነሻ እንጂ መዳረሻ አይደለም። ሌሎች በርካታ ሊታሰቡ የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ በማለት የሰጠው አስተያየት ጀዋር መሐመድ ከብሔር ፖለቲካ አቀንቃኝነት እየወጣ ነው ወይ የሚሉ አስተያየቶች እንዲሰጡ ምክንያት ሆኗል። ይህ ብቻ አይደለም። ጀዋር መሐመድ አሁን በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራውን የኢትዮጵያ መንግስትን የተለያዩ የኦሮሞ ህዝብና ሌሎች ብሔረሰቦች ብዝሃነት ያለውን ሀገረ መንግስት ለመገንባት የሄዱትን ጥረት ውስብስብ አድርጎታል በማለት የገለጸበት ሁኔታም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶታል። ከዚህ በተጨማሪ በተለያየ አጋጣሚ በሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ ግጭቶችን ወደ ጦርነት መቀየር ለአንዳንድ ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ የኢኮኖሚ እድገት ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ማግኛ ሆኖ ያገለገለ በመሆኑ ጦርነትን ማቆም ይህንን የኢኮኖሚ ጥቅም ማቆም ተደርጎ ስለሚታሰብ ከዚህ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ሲል የሰጠው አስተያየትም እንደዚሁ መነጋገሪያ ሆኗል። agenda amma sample mahana sandage fimine media neddu khotedu ada khara hafarsa jira churi malif yero amma tana khaysati kaabati ara siyasa shift gola jirti ga wank hogonon khani ife egachu qabani ga interview khanino hoga beete wonni jannu aka khotedu danu tifayyadamne aka khotedu dan beete olola fu tifayyadamne tatafata godu qabnan so ga khitabnu khuni wan jesi sanib se churi namni khitabnu khuna kalan juwetan maka khitaba sani shaburat debisi dubbisa bar wan hujite nya tamana daleyneti sani gabasa jir ubalaysa ya Khalid balib Jawar Mohammed asratina afiratu jiraba
for last 3 years ega mana hidharraa Raila guyyaa irraa shabboo miidiyaan galgala ganama Jawaar Mohammed afeeree jira. Amma sirra deebiidha obboleessa keenya qaalii yeroo teetirraa nu qusadhuuti beetee shabboo miidiyaa irratti nu argame gaafi waan amma haasawne kana kallattiin si gaafanna kallattiidhaan deebisaa nu kanne. Nuti hamisatti jiru waan amma asitti haasawne odoonni dhufeesuma haasawne because waan inni dubbatee lafa keenya kitaaba inni maqaadhe lafa keenya waan kitaabni sanjii irratti hundoone deebisaa kannaa jirraadha. Kubargaa waan guddina fiduu jechuudha. Daaloogii jechuudha akka siyaasaa teenya keessatti nuti soggoo akkana jenneen inni soggoo achi as deebisaa kanne uummanni keenya qaramaa deemaadha. Wannummaan ilaarraatu khufnee qabsoon teenya galma gahuu dadhabdeef namnummaan Jaal Daawud Ibsaa wajjin beeytee dibbeetii godhuun jiru jechuudha. Namnummaan beeytee Mararaa Guddinaadhaa dibbeetii wajji godhuun jiru. Namni Jaal Marroo wajji dibbeetii godhuun jiru. Hogguu siyaasaan teenya maali? Siyaasaa beeytee wanda laaxeedhaati jechuudha. Qoba deema. Laaxeedha. Ammoo gaa siyaasaan hoggaa beeytee qaamni yaada adda addaa qabu wal dhufee yaada kana wal kabajee yaadaan ammoo wal morke kun gaa guddina fida Ameerikaa walitti guddatteen tana jechuudha. Always ummanni Oromoodhaa taa'ee yaada beeytee wal morkii tana keessatti haasoo kana keessatti dibbeetii kana keessatti ragaa gama lamaanuu caqasee kanaatu irra na fayyada jee filachuu danda'adha. Wali galama kam soo obbo Jawaar irratti ololaa jiru. Kabajaaf jaala qabna ammoo olola qottee duudaan dabarsu juusaniif beeytee deebisaa kannaa jirraadha. Gaafis gaafachaa jira Jawaar Mohammedis. Odoo dhufee is my dream jechuudha. Shabboo miidiyaadhaaf is our dream. Dhiiroo hubattan himee takka takka raahannaa. Waan ilaa ammaa haasoo jiru kana hubattan taate. So objectively academically wajjaa haasawaa jirraadha. Email illee kaa'ee jira beekan Jawaar Mohammedis email isaa achirra barreessee jira. Deebisaa nurraa eeggata. Yaadni kiyya kanaati. Meetee yaada kanarratti yoo komii qabaattan komii teessan dhiyeeffadhaan waan beeytee achirrattuu email isaa barreessee lafa kaa'ee jechuudha. Inni nuti san hunda afeeraa jira akka yaada rakkannatan. Nutis gaa sanarratti hundooneetti irraa haasawaa jira. So kitaabni nuti irraa dubbanne gaa The Loom of the Time. Kitaaba kana xumureetiin qabxii biratti si'anii dabra The Loom of the Time in Robert D. Kaplan 2023 barreeffame. Kitaabni kun wanni irraa haasa'u ummata Hindiidhaatii fi seenaa ummata Hindiidhaati. Kaatagorii afuritti Hindii bikka afur kaayeeti seenaa Hindiidhaa qooda afuriin juuza afuriin boqonnaa afuriin lafa kaayee raasa'e. Boqonnaan duraa The Deep Root of India. The Deep Root of India gaafaan keenyatti hidda gadheeraa seenaa ummata beeytee seenaa ummata Hindiidhaa. Kana keessatti Indus Valley Civilization bal'ina raasa'u qaroomni isaanii maal fakkaata? Buddhizimii akkamitti jalqabee achi keessatti impaktii inni hawaasa isaa irratti fide amantaan Buddhizimiidha, amantaan Hinduudha. Waliigalatti gaa waan waloodhaa Hindiin qabdu tagama seenaadhaa, tagama amantaadhaa, tasafuudhaa, tabeetee hoodaa hundaa'uu tokko tokkotti qarooma isaanirraa haasa'ee maal jaaduuba Mr. Kaplan waliin argii godhu biitii takka ammoo biitii takka haddaar ta'uun isii eeshanti ta'uun isii akkanumatti illee eenyummaa waloodhaa qabaachuun isii seenaa waloodhaa beeytee waliin qabaachuun isaanii biitii tuni akka instituutiona cimaa jaarattu isii gargaara yoo rakkatteellee rakkoo isii akka laayyootti keessaa bahuu dandeessiin waan gaabeeytee The Loom of the Time jedhatti Robert D. Kaplan gabaase. Qabxiin lammadaa inni irraa haasa'e The Legacy of Mongol. The Legacy of Mongol kana keessatti ummanni Mongol eessarraa dhufanii akkamitti Hindii qubatanii Hindii keessatti maal hojjetanii amma gaa irra guddaa wannummaan agartan wanni babbareedduun Hindiin akka seenatti dhiyeeffattu waan beekte ummanni Mongol ka muslimaa kun dhufee islaamummaa babal'isee waan jaareefsanii arra Hindii ittiin boontii jechuudha. So the legacy ayaan ummanni Mongol Hindi nafni mali hana ballisee irraa dubbata. Ammoo agartan Salman Khan jechuun beektamu kam takka takka hana Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan
walumaa lama kam warri khaan jennu kun hundinuu warra deemee mongoos itti galuu jechuudha. Warra beetee mongoos takka amma wanni itti galan karaa beetee Afgaanistaanitti warra Paashtuunii fi kanatti galanii jechuudha. Amma Shaarukh Khan Muslima, Salman Khan Muslima, Amir Khan Muslima, Khan kanattiin boonan. Khan kun gaa maalitti dhufa? Ira guddaa bara gosa ibsachuudhaaf jechuudha. Malee abbaan isaa Khan ta'eetii miti. Shaarukh Khan wanni fi hinjuufi ani Shaarukh gosa Khaani warra Mongolirraa hambaa warra Mongolsanidha. Warra beetee qarooma jajjaba Indiyaa keessatti biyya bulchaa ture sanirraa jechuudha. Walii galama akkam? Salmaani malee Khaani mitinni. Amma gaa Salman Khaanii fi Shaarukh Khan obboleeyyani? No. Ammoo warra beetee hambaa beetee seenaa Mongolsirraa akka leegasiitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Walumaan immoo kam malee Salman Khaanii fi Amir Khaanii fi Shaarukh Khan obboleeyyee jechuu miti. Qabxiin sadaffaa inni bal'isaa dubbate keessa ummanni Hindiidhaa qarooma mataa ofirratti Mongol dabalee meefiti Mongol boodallee gaa ummanni British dhufanii yeroo dheeraadhaaf jaarraa takkaa fi walakkaa ol isaan gabroonfatanii gaa akkatti isaan qabsoo isaanii gaggeeffatanii ummata Ingiliziillee firraa kaasan bal'inaan irraa haasawaa maayirratti gaa ummanni Hindiidhaa heegereen isaanii fuuldura maal fakkaattee kan jiru India Today chaptara jiru keessatti bal'inaan irraa haasa'e. Gaa as keessatti Johaar Mahammad bikkatamirraayi gaa beetee ragaa godhachuu barbaadee kan jiru gaa gaafii teenya ammoo wanni shakkaa jiru Itoophiyaan Ancient jechuu. Itoophiyaan mootummaa beetee bubbultee waan jechuu jiru fakkaataa jechuudha. Yoggaa hanka biyya beetee amata 150 Hindiidhaa fi Chaayinaadhaan wal bira fiduun ni taatihin gaafii teenya silaa gaa qabxii kana irra deddeebi'ee nillee bal'inaan nu dhufeetu gaafuma waan amma haase kana yoo dogoggora nu sirreeffachuu jira. Kitaabni lafa jira jechuudha. Kitaabni inni dubbise nutis dubbifne isanillee dubbisa. The Loom of the Time. Robert D. Kaplan kitaaba isaa dubbisaa ka 2023 isanuu dhuftanii challenge godhuu dandeessanidha. Beetee kitaaba san dubbisnee jirraati gaamme beetee kitaabni san haasoo Jawaariif ragaa gaarii ni ta'a isan dogoggortanii yettanii nu sirreessuu dandeessanii jechuudha. So it's open challenge. Jawaariifis isaniifis gaa daayiloogiin kun deemuu qabu gaa mariin tun deemuu qabdiidha. Hayyee qabxii kitaaba lammaffaarratti isanii deeba. Kitaabni lammaffaadhaa kabeetee Samuel P. Huntingtoniin barreeffame. Political Order in a Changing Society kitaaba jiru kabeetee 1968 maxxanfame jechuudha. Gaa jaarsa kanaatu kitaaba kana barreesse. Kitaabnis kun ka agartan kana dubbisaa kitaaba kanallee odoo yaadarratti kan dandeegaa kitaaba kanarraa isan ibsa. Kitaabni kun ammoo kaatagorii sadii qaba. Kategoriin tokko the nature of political order gaa waa'ee bultuma siyaasaarraa dubbataa jechuudha. Bultuma siyaasaa jechuun maali achi keessatti gaa waa hedduun ibsata. Fakkiidhaaf the type of political order jee bal'inaan ibsa. Gaa bifti amma dameeleen bultuma siyaasaadhaa maal fa'aadhaadha. Tokkoffaa waan inni gaa lafa kaa'e keessa traditional kan jennu. Lammaffaa charismatic jee khalqaa'e sadaffaa legal rational. Gaa waan sadeen kana wanirraa jalqabdee maali sirna bultumaa sadeen kana inni lafa kaa'ee irraa haasawa. Qabxiin lammaffaadhaa the process of modernization. The process of modernization keessatti wanni inni irraa haasawu keessa processa biitii takka amma imala biitii takka amma yaa'uudhaaf keessa qaxxaamurturratti wanni inni fakkiin kan Brazil, Mexico, China fi Nigeria fi kana maqaa dhawaa ammoo gaa bikkitti Itoophiyaa maqaa tuqeasii jechuudha. Baajaa wanni Samuelin akka gaa kitaaba isaa keessatti ibsutti amma the process of modernization keessatti Itoophiyaan
beete significant modernization keessa dabarte Itoophiyaan ammayyummaa keessatti waan jabdu hisaaba malee ammayyootee jira amaga wala fakkii kana tokko area education fi area communication ati Itoophiyaan hedduudha modernization keessa dabarte jira ammoga biyya haddar ta'uu isiitiin biyya bubbulte ta'uu isiitiin waan seenaa baroota kuma meeqaa qabduuf Itoophiyaan beete qarooma qofa addunyaarraa fudhatteeti institution jaaruu keessatti fi mootummaa jaaruu keessatti odoo aadaa fi gadi dhiisini aadaa ifiitis qabattee resilient ta'uudhaan odoo beete influence warra Awurooppaa jalatti hin kufne resiliency qabaachuudhaan jechuudha cimina qabaachuu saniin aadaa seenaa dheeraa eenyummaa waloodhaa jabaa fi seenaa jabduu waan qaban seenaa bara dheeraadhaa waan qabaachaa turaniif gaafa faranjirraa uumatti hajaman qofa irraa fudhatanii waan ifii ammoo jabeeffataniidha. amma gaafii namas bikatan akkaatu maali gaafii ilumaatu ta khitaaba Robert D. Kaplan gaafii Samuel P. Huntington irratti qabnutu irra guddaadha jechuudha tokko biitinni Asian June biitinni ganammi amma Ethiopia maqaa dhahee jira kitaabni kun dhahee jira the process of modernization keessatti akkoo Mexico fi Brazil maqaa dhahee Ethiopia maqaa dhahee jira خطاب خان كيسه إثيوبيا مكان دومتي نو خنا كيسه تو مكان دومي جرا يس إذا كانت تلفحاو قبل تشوفاكتي هيجا أكم جي مكان غافي جو تفهمو وني يجورو إثيوبيا وان بيا بيته دولتي سينا ديرا كبدوتاتيف أكا تشاينا أكا هنديا غاني هندي مكان دو نغا بيوتا إيشن جانرا تقطعو نسي ريزيلنسي سي خنيرا بيا كناتا نبيته يو حكر سياسة جراتيس يو قوي فرتلي غارة ايته موتوما تنا كفسيته أكا لافا كفسوندن دي سورة موتوما كفسودن داني ميتينا واني ديغا إني جالتي قبتي أفري تشوفو بربادو يتشوي ديرو دفاع يتو ميتاكتاكراهنا نو بتا جتني روبرت موسى statement جواري confusion وماجرة مخامن تراسو جرخناتو confusion وماجرة إساني سيرا والمريادة والبتاجر لموكام أما غافين قدون جوت خطابة عامة شانتمي سد الدرة بالريفامي Arra 2024 May 8 2024 إراف أكا reference تفيدمون نتاهيدا غافين تنيو قدو لما غافين نتما جواري قبنو خطابة أما شانتمي سد الدرة بالريفامي تاكا لما فا نميتشخوني مالرات تندايتي إثيوبيا فارسي وغيرني بر نميتشخوني ناراتيف إثيوبيا لاخا عامة خوما سديسان تاريسو جرادا إمباير راها سوا جرادا bara beete warri westiidha kun kitaaban bara san barreeffama yoo fudhanne kitaaba loogii godhu seenaa teenya awwaale seenaa Itoophiyaa irraa haasoo jechuudha isaaniif bara san Itoophiyaa jechuun afaan Amaaraa dubbatu ta ortodoksii taate walii galama akkam ummata beete biyya san irraa haasawaa jiraadha arra odo Samuel P. Huntington odo lubbuun jiraate khitaabni isaa kuni arra referensi ta'uu ni danda'u kana jettan taate ta'uu hin danda'u tokkofa biiti inni beeku khaleessa odo Haile Sillaaseen hin bu'in odo Haile Sillaaseen hin bu'in at least beeti ama jaadura khitaaba kana barreesse jechuudha akka inni amanutti gaa mootummaan tun jabduudha hin buutu hin kuftuudha توري نساء واني توبيان موتومان هايلة سلاسين كفنفي وان بيتي بيتي اني هقونو خوني وان بيتي عماتا خما ميكا كباچا ترتيف بيكا نمي كلا يتخفي سودان دوميتين وان بيتي سامويل بي هانينغتون غافا سنبر ريسي
Dubagaa dubbiin isaa kijiba ta'u 1974 namichi inni akkasii faarsee fi biitii inni akkasii faarse san kufte. Wanni kufteef Itoophiyaan waa mootummaa haddaaree miti mootummaa namtolcheedhaa walitti suphan tabara miilik dhufte jechuudha. Suphaan miiligaa bara beetee Haile Sillaaseedhaa ni hiikkatte jechuudha. Sogaa inni maal itti fakkaate akkuma British. Amma United Kingdom itti mootummaan tunillee amata kuma lakkaawatti bara amata kuma gaafa sanitti amata kumaaf wal lakkaawatti jechuudha. Ni turtiidha. Walni ishiin turtuuf eenyummaa waloodhaa qabdiidha. Amantaa waloodhaa qabdiidha. Afaan waloodhaa qabdii, seenaa waloodhaa qabdii. Kanaafuu biitii akka laaftu ittiin kuftuudha. Amma gaa komparisiin isaa British faadha jechuudha. Haile Sillaaseen gaa sagaraa keessatti awwaalame. Arra gaa tana arra beetee Haile Sillaasee sagaraa keessatti awwaalame. Mucaa beetee haati isaa Haile Sillaasee biddeena buuftu. Khaddaamaa isaa ilmi isii Mangistuu Hayilamaariyaam jaan makaddaan ukkaamsee namicha sagaraa keessatti awwaalee waajjira godhatee amata 17 bulche. Biyya seenaa akkanaa qabdu sanaan resilient jechuun ni taati. Biyyan kufne hin gitintirre halamni kufuu dandeenye jechuun ni dandeenya. No. Haile Sillaasee kufuun isaatiifuu beetee wanni garsiisaa maali? Beetitu resiliency takka hin qabdu. Takka. Resiliency wanni qabne lammaffaa wanni si garsiisaa maali? Wayyaalee dhuftee mootee lammas. Lama mokkam sadaffaa elitiraan irraa buqqaatee jechuudha. Afuraffaa namni keessaa yaadne jechuudha jabra Oromoo Somaaliyaa Afariif kunu afaan qawweetiin eegaa jiran malee hundinuu keessaa yaada. Amma gaa resiliency Itoophiyaadhaa kitaabu kun irra ragaan taafii kanaan jettan taate kitaabni kun odoo Haile Sillaaseen hin bu'ini faaruu Haile Sillaaseetti barreeffame amata 57 booda akkamitti ragaa tahaadha. Dubbitu yetuun yoo sadii galtee takka dhahanna kitaaba expiry ta'e ragaa godhatee jechuu barbaadeetti. Kaan hindirraa haasawa Itoophiyaa maqaan dhahu. Itoophiyaa maqaan dhahu immoo gaafa wanni sirraa haasawa jechuudha. Itoophiyaa gaafa Haile Sillaasee sirraa haasawa. Itoophiyaan gaafa Haile Sillaasee san arra ni jirti yoo kanaan jettan taate of course hin jirtu. Inumaatu resiliensiin dhugaadhaa maal ogaanne qabsoo uummata Oromoodhaati. Amata 150 odoo addan muriin qabsaawaa jirra. Resiliensi jechuun akkana. Uummata abdiin kutanne. Resiliensi jechuun nama abdiin kutanne jechuudha. Nama kaayyoo isarraan kaan. Nama waan gaafii isaa gaafiin ta'e deebii isaa harkatti mootee fi dhiisee miti. Waan gaafiin abbishee garbaadhaa arra marroo gaafataa jira. Resiliensi jechuun kanaa jechuudha. Gaafii beektee leenjisoo diigaadhaa arra jaarsijiidhaa gaafataa jira. Resiliensi jechuun akkasi. Gaafii bakar waareedhaa arra hambisaa seenaatii fi sabaa fi gaafataa jira. Resiliensi jechuun akkasi. Waaqoo guutuudhaa yoo dandeenye hiddaadhaan buqqifnaa dadhabne ilmootti guddifnaan ilmoon isaan guddifatan san qabsootee wayyaanee maqalee galchitee jirti. Resiliensi jechuun kanaa jechuudha. Uummata Oromoodhaati kan beektee impaayaritii tana keessatti Itoophiyaa fi Oromoo hoggaa bira keessa Itoophiyaan hoggumee kuftee jechuudha. Harkuma keenya qofatti hin kufin malee harka wayyaanee kuftee harka dargee kuftee walii gallamu akkam harkuma keenya kufuu dhabuudhaatu jabina isii godhaa jechuudha. No, nutis guyyaa eeggannaa jechuudha. Akka haleetii fi beetee haala halee keessa jira no. Bika halee keessaas jiru jechuudha. Sogaa kitaabni Samuel P. Huntington wanni kaatagoorii sadii qabaata dura the nature of political order kaju lammaffaa the process of modernization. Amma gaa tunuu fi fugaa rakkina qabdi jechuudha. Waa'ee modernizationaa dubbattee biyya beektii Afrikaa irraa beet Soomaaliyaan irra wayyaadhaa interneetii irra faastii qabuu fi namni mootummaa diigamsisan keessatti nyaatee dhugu tana keessatti Itoophiyaan moderni wayyaanu dhiiroo eenyuudhaan dorgomsiisanidha gaa magaafiin guddoon jirtu kana. Modernizationii keessatti Itoophiyaa ballafa kaa'e. Modernization keessatti Itoophiyaa akka fakkiitti kaa'ee jechuudha. Mee bara inni irraa haasa'u irraa deemu. Waa'ee educationaa dubbatee jechuudha. Itoophiyaan educationaa modernii goote jira. Hay biyya university takka qabdu hasanuu 1950 barattee jechuudha.
Rifama nagoda 1950 University tokko banattee jiru Itoophiyaan. University san maqaa isaa UCAA yaaniin. University and College, University College of Addis Ababa yaaniin 1950. Samboda 1960 62 HSIU TH Haile Selassie First University Gani Kadama Haile Selassie University Gani Samboda ga 1974 revolution boda Addis Ababa University Gani Chui Irumatu kha Gwayane da tu baro Haile Selassie fi miliki fi dargi olu dalage University Shantaminge Chui Gafa Haile Selassie bubare Baratoni University sene bifaman nama dibbala ma fi 95 Chui Leenco famba warra Afrika wajji baratani wali galaba kam biyya beeyte guutumatu nama dibbala maaf 95 khasanu beeyte ila guddaa isaanii Nigeria fi Kenya fi Uganda ra dhufanii jechuudha ga modern education inni maal arkeeti Ethiopia la modern taate iro African I don't know biyya tabojji compare godhe modernization keessatti Ethiopia maqaa dhee nangalle jechuudha soga ولقالت خطابني سامويل بي هانينغتون خبيته إثيوبيا روماتايز تاتي تا إمبايرا سني راسو جرا إمبايرا 1974 جابه ويتوي at least 1974 راس اللي مقابرات ورباضو يدنيا مو imperial نمتي في جوسان namichi beeyte nugusa nagasti fi nyusan kharran jiru jechuudha mangustunis beeyte yeesapaa bakko waana xaafi fi liqamanbari fi injeetu wadeeme malla zeenaawitis taqlaa minister jeedeme abiy taqlaa minister ila ma nugusatti deebine jechuudha soga resiliency isitu dhuga ulaagatamiini Ethiopia resiliency jechuu dandeeseen gaafii teenya jechuudha diro akkana hubatar abdi guddan qaba soga category dura keessatti wadi ni raaso China maqaadha the role of the nature of political order keessatti YABT China da India da Nigeria raaso chapter lamaffa keessatti ammo the modernization keessatti example inni khannu Brazil fi Mexico Iran Ethiopia wakamitti bikasani maqaadhe waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha malje Ethiopia wannin malje Samuel P Hannington mention Ethiopian category of modernization dubbate ammo achitu wannin jumalu the degree of wannin jeen sadi khata wannin sadi dubbisa Malja Ethiopia made a significant modernization in area of education and communication job akarmatille Malja Ethiopia an ancient state structure cultural and tradition helped Ethiopia a degree of resiliency that allowed modernization without abandoning its tradition. Wanni inni jechu jiru mali Ethiopian ga biyya haddartoo si gama ancient Ethiopian tuitami yorma mawni gaafachuu barbaadnu yoga khitaaba kana ragaa godhattu taate namichi Ethiopia dur jechu jira Ethiopian durtuun tamii jechu Tamata kuma sadimo san joarni fudata yi daga fin Kenya because jaarsi khuni Ethiopia amata kuma sadira dubbataja lamma fa wani ni jechu ture mali biya haddar tawni siti fi aada fi bete se enyuma waloti fi aada qabachun isani Ethiopia resiliency je gututun kan a degree of resiliency fi resiliency wala baatoi a degree of resilience gwanne bete haga tokko jabina akatedada haga tokko fi jabdu yetun waqita mate afan aromati safran afan inglishitis afan fadetu a degree of resiliency fi resilientin adadha
Wali galama kam ammoo gaa joornaala san gubbatti fi haasawa wanni the arts media art juusan irratti wanni Jawaar Khaayee Itoophiyaan resiliency qabdi state Itoophiyaan statein resiliency qabdi institution of bureaucracy isiidha. Resiliency ga ammoo gaa resiliency isaa kanaaf ragaa inni kaayate gaafii addis standard isa gaafate maal jechuu keeti jennaan eebargaa kitaaba Samuel P. Huntington ilmaatu Itoophiyaa maqaa dheeti akka resilientii taate dubbateedha. Samuel P. Huntington Itoophiyaa resiliency guututti hin kennine fi a degree of resiliency modernization keessatti ni qabaachuu dandeesse waan eenyummaa aadaa fi eenyummaa fi seenaa waluudhaa qabduu fi beetee walli tun isaan gargaartee ammayyaa'uu keessatti eenyummaa fi akka tiifattu isii godheedha. Walii gallaayyuu gaa kitaaba lamaan kanarraa dubbatee Jawaar Mohammadis odoo irra deebi'ee خطاب توقفا خطابني هندي رهاسو أكملت رجاته هو دندها رجاته وني دوما تكقفال يو إثيوبيا خلي ساسن ثامة خمسة أماري مسني تنون داتاتي ga eenyummaa walodhaatii fi seenaa walodhaa waliin qabaanne sanirratti hundoonee Ethiopian stating resiliency a degree of resiliency with a correction a degree of resiliency ni qabdi jechuun dandeenya jechuudha yoo ammoo itgaa beetee Ethiopian amata kuma sadii san fudhachuu baanne ga kitaabni lamaan kunu furshitaa jechuudha ragaatu hundadoo because wanni isaan irraa haasawaa jiran civilization akka China dha amata kuma shanii Hindi dha amata kuma shanii kuma jarra haasawaa jirani tanaa wajji Itoophiyaan akka bidda addaa ta'uu dandeessi khani beetee akaakuu keenya irra dhaabbattee jechuudha harma muraa fi calii calanqoodhaatiin biiti ijaaramte akkamitti beetee ancient jechuu danda'amna biyya dur haddar seenaa dheertuu qabdu jechuu dandeenya in makitaabni enyu خطابني روبرت دي كابلين رجع كم يتودن ده شو هندي رأس واجرا نو هندي والفكانا بيرو China والفكاتني إيراني والفكاتني قابيته تنتلا تواني ده سيقابيته argumenti برا هجروسي akkamiti biiti yoga biiti takka resiliency qabachuun yoga haddarta hutaate ummani British beete ega monarchy bulu jakabunu amata khumaafi way amata biya amata khumaafi way khala khabete institution wa dunya tu isitu jare way abban institution atu ingilizi akkamiti ingiliz qotebula beete qotebula hindidati mohamten gafi ajaibati jechuudha maal jechuudha بيتي تكامبا فيتيلي قروما قباتو هم فيتيلي الدنيا تنرها ترتو يو لغان قباني قوتي بولانو نموهان هندي راركو دالدنيا يجوي ولي قال لما كم خلافوغا ببولون بيتكا في بيتي انستيتيوشن جواك أباتشو لساني بيتي تكا بيتي هموهم تيوچوميت إثيوبيان already أورمو داني موهني مالي I think تأما تناوغا تاراتنو تابيين هقنا جوتنا أبيين اسمه بكذا you have to understand that يو أكورو متلي موه چوباني أكو opinion إثيوبيا موهني جراتاك ويانين أكتي بيلفي إثيوبيا موه جرا لما شعبيان إثيوبيا موه جرتي سدي درجي إثيوبيا موه جرتي أفر resilience إثيوبيا لا دوبه بكتان أما تشانتما سديت خنا خيستي حكومة ما بين كتابني رجعت خطبوساني خا أما تشانتما تور بدورات إثيوبياني راسو أراني جرتي جرتو إلترانو عربية يجوي خلافو أمم أوروبوراتيس إلماتو خدين كفامو كابو أمة هندينا خاقوتيبولاته بيا إمبارا الدنيا ترى ولا كأول بوشتو إنجفتة بلوسوميتو دين كفامو كابو ماله إنجليز أما تخوما تقول سينا قبضو في إنيوم ما ولوتي في أفان في resiliency institutional قبضو دون تاني قتبولان لغا قبو لكر راخاسيتي بلسوم بايسار كتيرا
Tak. Soga yoga kontekstii Itoophiyaatti haasa'u nu qabu. Haqoonni haamuu qabuuf kan faarfamuu qabu akaakuu abaabuu teenya. Kan kaleessa Abbishee Garbaadhaa gaafiin Abbishee Garbaadhaa har'a waggaa 250 booda waggaa jaalmarroodhaan kaafamte hoggaa jaarsanyiidhaan kaafamte gaafiin beektee leenjisoo diigaadhaa bakar waareedhaa dhaloota har'aatiin hoggaa kaasan riiziliyeensii jechuun kanaa jechuudha. Mee waan amata 250 waan beektee Itoophiyaan akka sirna lafa kaayatte akka heeran lafa kaayatte wanni takkittiin amata 100 deemtee as geessee jirti jechuudha hin jirtu. Gara gaggalaatuma dhufaa jirti jechuudha. Haa dhufu hundinuu akka ofaleetti bocee haaretti tolchaa jechuudha. Abiyyiin haaretti tolchaa jira mallee dalagaan isiin dhufne. Wayyaaneen haaretti tolchite. Dargiin haaretti tolche. Haayile Sillaaseen haaretti tolche. Mee isii walitti dhaabbatatti waan nuti bara at least akka Oromootti akka upiidootti illee hayyee Itoophiyaa moone ammoo akka abaa'oo fi kaafaatti akka wobotti Itoophiyaa mooneeti injifannee irra jirrallee jennee kijibuu baannu at least amata 250 gaafiin keenya jijjiiramne. Itoophiyaan ammoo wanummaan isiidhaatu arraa fi boruu wal dhabdee jechuudha. Haabiyyi booda dhufullee haaretti ammas bocee tolchesi. Riiziliyensiin gaa jechuun waan walitti dhaabbataa takka jechuudha. Waan takka tabeetti harka kanne Itoophiyaan hoggumee harka kannattee jechuudha. Namni harka kannatiin seenaa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo qofaanigaa sagantaa keenya xumuranna gaa ubbaleessi keenya qaaliin Jawaar Mohammadillee dubbii beetee joornaala Addis Standard sanii fi waan interview arts World TV juusarratti beesani riiziliyensii Itoophiyaa hajuusani deebisaa halarra wayyaadhaa akka nu halnitu abdii guddaa qabna. Wanni guddoon ammoo wal qeequudhaa fi wal komachuuf odoon taane waan iimeelii keekeessee yaada keenya nu gaafatteef yaada hannachaa jira. Waan beektee ambitii sirraa dubbachuu jirtuuf nutis akka Oromootti perspektiivii Oromoodhaatti isanii dhiyeessaa jira. Boruu Rabbiin fadhe haasoo isaa keessaa kun amma takkittuma duraati jechuudha. Qabxiin lammaffaadhaa progressive patriotism maal jechuun bareedu Jawaar Mohammad. Sanis irraa haasofna. Qabxiilee babbareedduu biraatis akkasuma kaasaa irraa haasofna. Qophiin teenya taarraa tun dhiiroo mee akkanatti haasawuun keenya kun Jawaaris tuquu miti walis tuquu miti wal xiqqeessuu miti walirraa barachuudha. Kunifiifuu qarooma warri jettan takka takka naahanna. Warri ammoo maaliif maqaa isaa dhawutaa Jawaar tuquu jettee ta'is lama lama naahanna. Irra deebiidhaan obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa kan beektee qabsoo uummata Oromoo keessatti waa hedduu gumaachee seenaa jabduu hojjette arraas qeeroon ati kaleessa beektee wayyaaneedhaan kuffifte arraas mana hidhaa jirti baqattee biyya alaa jirti taan duutee qabri jirti. Wanni ati jalqabde san atuu riiziliyensii uummadhuu jennaan jechuudha. Riiziliyensii Itoophiyaa kan san deebifadhu atuu riiziliyenti ta'e waan jalqabde san xumuri. Waan jalqabde san xumuri arraas uummanni Oromoodhaa si eeggataa uma jennaan jechuudha. Gaa marii teenya taarraarratti sanillee itti fufa mari'adhaa iimeelillee ergaaf gaafillee ergaaf innillee gaa yoo shabboo miidiyaa irratti taatu bika birattis bika isaa mijjooteetti dubbii riiziliyensii Itoophiyaa jiru kana Itoophiyaan riiziliyensiin tuni eeshanti Itoophiyaa fi koo beetee eenyummaa waloodhaatii fi seenaa waloodhaa waan sadeen kanatti riiziliyensiin Kointe akka beektee Samuel P. Huntington fi akkanumatti illee akka Robert D. Kaplan lafa kaa'anitti gaa kitaabni lamaanuu Itoophiyaa haqan godhatu gaa kana beektee irra deebiinuu laaluma jennaani gaa qophii teenya taarraa tanarraa akka yoo sanii taate takka takka yoo ta'innis gaa mirga keessanii beektee laayinaa nuuban yoo ta'es gaa shabboon guyyaa biraa isa diyaabanu irratti wal mareechuu dandeenya. Yaada jirtu hundaa'uu akkana wal dura qabanne gaa uummanni Oromoo illee tana jidduutti waa fayyadama jennee abdanna. Ilmaan ayyaa gaa nuti waan gara keenyaan beektee nuuf fakkaate ragarratti hundoonne ololaa odoon taane kitaabanni maqaa dhahee fi bikka inni dubbateellee maqaa isaanii dhahuunee jirra. Deebisaa isarraa ni eegganna. Isanillee kitaaba The Loom of the Time fi The Nature of
The Nature of Political Order kitaaba beeytee Samuel P. Huntington fi The Loom of the Time kitaaba Robert D. Kaplan dubbisaati bikka dogoggoree nu sirreessaa isan jedhan bikka irratti nutti guutaa isan jedhan walii gala mokkab yoo isa mufachiifee nu falchaa dhagaa sagantaa irraa keenya xumurannaa ilmaan ayyaa Juma Mubarak ga jala bultii beeytee amata shanaffaadha shabboo miidiyaatti kabajaa jirra ga sanillee warri Austraaliyaadhaa nuraan fidaa isaanii jenna warri ala jirtanillee ga yaada keessan kanadha miidiyaa keenya kan akka bittaa guddifnu ilmaan ayyaa toftee isaan keenya shabboo ali shabboo miidiyaa ammayyaa shabboo irraa anis gaammee galgaloodhaati haga qophii tana fakkaattuun bar waliin dachaanutti mustaabuma beeytee bulloo juhanan nagaa waaqaa isaa
kenu bunse umri nufderaddu hamtu sinarkini gamad jiraddu Robi mugannafi ashita shumbura sipota sakisa isan terredura Ali 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 Sharko Ali 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 Sharko Hujin kenu bunse umri nufderaddu hamtu sinarkini gamad jiraddu Robi mugannafi ashita shumbura